هذا فاتح مميكا وعمرين كي سرب بسيار قلتهم والله تربي نارجو قاعد الدنيا صديقة ليس فيني ما تصورش قديك توقي جل قبلي وقاري كريم سدي كانت وامر أنا ما كنيش يقولي كان قوة سيقولي بريد سيقولي سيقولي هدو قالتهمي كابسو هيسا أصلاً ناقبا مالجود إنيس نمفتشون جالتو أنيس نمفتشون جالتو هدون جالتاني هدون جالتا وليفتاني نعتي إساعتي تنجرا إرجع كستي ما في سمرات شتاعا ما في سينما براتي ولي ناسو تيروكين نتيفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واشمار كفوني ودفتوتا في كبجمتو أورو الشو هرسيقا فيديو كبراتي نسيني دي بيتن جرا دي 8 guyyaa 8ffaa keenya deemaa jirra sagaleen ko isfayyee jira alhamdulillah har'a waan jedhu egaa akkuma beekamu har'as viidiyoo bohaarsa bashannansiisoo baay'ee isin qabadhee dhufeetan jira hamma xumuraatiin waliin bohaaruu qofa akkuma beekamu immoo subscribe lamaan birrii tokko lafa keenya jennee turre viidiyoon kaleessa gadhiisne baay'een ilaalamne subscribe 30 fidee jira subscribe 30 jechuun birrii 15 engeda birrii 20 bichatu sigaa akkasuma walti qabne guyyaa tokko dhagnee miskiina gargaarra isiniifis akka sadaqaati subscribe gochuun dagatiin warreen garsaanaa kanatti taarawaa dhuftan guyyaa lamatti birrii 35 lafa keenya irraa itti daballee guyyaa tokko miskiina gargaarree vloogii bareedaa tokko isiniif hojjedhee yaada viidiyoo kanas akka inni ol ka'uuf jecha hundi keessanuu mimi like gochuun jalqabaan isiniin jira warreen murabbisii haa fayyisuu naan jedhaa turtan bor fayyii kottuu naan jedhaa turtan alhamdulillah I'm fine فيران جرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واي قدو كان بيا كان تقول أمير دور كده توميتي ربي جل أستاذ ونس نام ندونو يدو أين أنيس براد أبدا واندن تيزاني براد أبدا boleh tinggal tu kau mana boleh wani sinan jita agak rikar di sila mana kes Endame ko wallahi tuai no sugodi Waya to ko erga nam sakale kana si kabe kaya na sumama kana gadisani wallahi man mukenya kana mukke mana na pakai sagal chani wallahi kesi ko na buatian onne ko matti na bana maro akkasitti jiru ijoolleen keenya baay'ee achi jiru ijoolleen gariin immoo du'aa jiru mi bakka jirtanitti qiyaamaan nutti bu'aa jira du'aa kadhadhaa Akajiru biyya duniyaa gabaabatu jaraaf galee kanaaf akka sahaabatu sabriin dabarsanii waan guddaa eeggatu nigdi gaarii qabu waan baay'ee buufatu guyyaa dulli argames leenca fakkaata. Akkuma argitan baay'ee tokko nama gaddisiisa samoona kana wanti beeruutitti ta'aa jirugaa baay'ee tokko nama gaddisiisa dubbannu ooligaa baay'ee tokko nama gaddisiisa ijoolleen keenyas achi yaa'aa jiru ijoollee baay'ee achi qabna akka jirtanitti du'aa'iidhaan hin irraanfatina gaafa faannoon si qabatte faannoo mirtiidha faannoon makiinaa birrii kaffalee birriidhaan gara beetasabaatti ergaa jira warri immoo itti galaartan goomtanii akka itti hin galle makalaakaatti kanan zini dama wana dhaggeeffatanii baay'ee galatooma eessa laalaara amma kun eessa laalaara garuu namoon kolfiisu wallahi namoon kolfiisu awwana dirqanii ijoollee keenya rukutanii ijoollee keenya giddiidhaan akkas jechiisaa reekardi gochiisaa jiru an jechuma isaan na kolfiise jecha sodaatiin beekama Zakkiyaan si jaaladha bar No ansiif hin ta'u anarra isana duuba jiru kun baay'ee bareedalleedha qabeenyas ni qaba akkasumas manas ni qaba suuressas ta'uu danda'a angaruu siif hin ta'u beetin jiru bar osoo kan na jaalattu taate ana biraa garagartee kan biraan laaltu ture osoo na jaallatte ta'e dudduba kee achi naannoftee dudduba kee ni ilaaltu osoo na jaallatte jedhe argitan waaw akkasigaa akkasi Manas fidime buna mana kana bishaan jala bajeen bunni keessani fidime suuta idhimee tasgabbaa'e fidee dhufaan jira istamchi tasgabbaa'e qaalaati akkana moo eessaa bartee giifti tasgabbaa'e waadha ko kunooti kaa garuu kiraa manaat akkanarra geessirti itti yaadaati kiraa mana kiraa mana kiraa numti mana kanaan numa
bishaan kuna jedhu natti gal inni kun tattaa'u ndom bakkaኝ ጭቅጭቅ መንጅ እንጉ ናን ከሸገሸ ቡኒ መነ ከነ ስጅ በቃ አበቃ gaafa kiraa manaa gaafatamtanu gaa homtiin jiruudhuma keessaa kiraan manaa kun egaa wuy rabbi isinitti hin qabin abba canoos maani arroo irraa bartan maarree maali sidiwaatu surree ofirraa gadi buusee deemaare nunisoo modernize taaneerra wayyaare modernize ishee man jedhe kana jettaa mati beete arraba wasta ta'u cubbuudha ishee oo beekee jedhuga gederefa wayi ani sa shaawrii galuudhaa fi caljenne yeroo hundaa bombaa banuu rakkana tokko ni aidiyaa tokko hin fide aidiyaa maali immoo maaliif yeroo moo bishaan dhumne bishaan gixxin goone dhumne afaan baanne dhenne achool goone jala dhaabanne muudhanne baanu jedhee man canoosa maaloo saaskii dhiisme ani yeroo hundaa isiitti wal baay'eesin saaskii ettan maaliin modee gore maalatti wal fita saaskiin jedhame abba saaskiin jedhamu maal jedhama re saaksiidha malee ijoollee warra kana egaa beekumsa nama na caalchifatta egaa beekumsa nama caalchifatti duudaa gurra guddaa uumamaa itti himmati itoofshiiti saaksiin jedhamu saaksii irratti gaa waa harkatti qabuun hin cimaa Ada haadha mameeqa umriin kee sarabbisee arguratti wallahi tarabbiin argu waggaa 23 kaleessa seenee mansuurki serious yaa 23 ዓመት ነው ዳኢማ በር መንሱር ወይ ልጅ ነሽ ወላሂ ልጅ ነሽ ማለት አቡ አሚራ 23 ዓመት ሆነች ልጅ ኖ 23 አትመስልም ያ አላህ 23 ማለችም መንሱሬ ያ አላህ ወላሂ ልጅ ነሽ እንደዚህ 23 እኔ ነው እድሜ 23 እናቴ ነው ነገረች ከትላንት ወዳ ዋኖ ፊኮ ማልታቲ 23 ብቻ 45 والله 45 አይደለም አቤት ኮሜንት ቀየሩት እኮ እንዳለ 30 እና 28 ዓመት ገምታታለሁ 28 በላይም እንኳን አትሆንም ከ25 በላይ ነች ግን ኮሜንት እንዳቀየራችሁት የእድሜ ቤት ሆነ እኮ የኛ ቤት ሁሉም 33 30 እኔ እኮ ሰው ነው ሁሉም 30 40 50 60 አይ ዘማቱ 25 በላይ ነች ያሞሌ ይገሚሽን ይሆን የኔ ሚጤጤ አይ ዋኔ ያ መንሶፍ ያው ስትሄሩ መሄደ ወጋን ከያ ከዲደም ሰዲድ ደቡናም ቤታበር እኔ ካንቴ ከአብገባው እኮ አመቴ 10 አመት ይቀንሳል ኦ ለካ ለዛ ነው 28 ነሽ ማለት ነው ለዛ ነው ይቀነሽው ሁለትሽን ነው 20 ነው ማደርግሽ እኔ 20 ወደ 20 መልስሻለሁ እኔን ካገባሽማ እንት ነው ታውቃለህ 23 ሲገለበጥ ነው በእርግጠኝነት የሷ እድሜ በእርግጠኝነት 33 ነው 23 ሲገለበጥ ስንት ይሆናል ታዲያ 30 ወይ 52 ፊልተራችሁን አጥፉ መብራት አጥፉ ከዛ በኋላ ትክክለኛ እድሜያችሁን ይሰጣችኋል ምንድነው መብራት እንደዛ ያለ ለምን ፊልተር የምናጠፋው ለምን መብራት የምናጠፋው እንዴ አቡ አሚራ ምናወልከ በፊልተር ነው እድሜ ተው ስክሪንሾት አድርገው ነው ሰርጓቸዋል በኋላ ተው እና ያለ ፊልተር እንቀሳቀሳለን እኮ ይታያል እኮ ፊልተር እንትን ያረጋል እንጂ እንትና ወይ አማርኛ ዋናው ያው ወፍራም ናት ሶፊያን ትልቅት መስሎች በወፍራም አይደለም ቲክቶክ jalqabdee waggaa 23 akkasii garuu fakkeenyaaf hiriyaan koo amma heerumtee ilmoo 2 ilmoo 3 qabdi laa hiriyaadhumti na wajjin guddattee ijoolleen durbaa tokkichaan gahu tokkichaan umriin jara akka waan deeme fakkaata malee addii kanas Mansuur immoo Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ዋን ብለስ ከና ክራ ኩንጆ ገፈና ደኑ ጋይስ ፕሊዝ ግን እንደ ወንድ ምናምን ራሱን ቆጥሬ እንደዚህ ወይ ተሰንት ስትከባ ምናምን ወላሂ አን አትላልቱ ወሪ ጅራቴ ሸመረ ወሊ ሳቢ በከት ሴኑ ፊ አካታት ሴኑ ጋፈቹ እንደንደው ሳቡ ሲጋፈቹ ለን ቀቡ ቢኮዝ
Anilleen optionii kee qabaatillee waan kee qabda saaba. Dhiirummaan jaalaan hin madaalamtu. Jaalli dhiiran jettu durban jettu shamara. Love is love fam. Maybe ka ati maakii jaalatu caala maakii jaalachuu danda'an saaba. Ani maakii kaleessa carraa argadhee taasise malee kaleessa hamti kan jaaladhe long time ago fam. I don't fucking care what the people said bro. Kuni jaala bakka saabi. Jaaladheeraan jaala namni tokko nama jaalatu jechuudha isa dhugaa. Isa yookaan faniidhaaf namni dalagaa walitti jijjiiruu miti saaba kun isma life fam. So just disrespect wal godhuu baanne haasaa keessatti aarii fadhe yaada saaba. Si galemi. Gaafa qalabatti tola saaba. That day she is your wife bro. I go far away fam. So jaalalli saabii maakirraa maasii qabinaan jettee saabuun aaruun dandeettu. Jaalli jaalla saaba. Jaalli nama karaa deemu ka afaan hin beekne irraa si qabuu danda'a saabii. Jaalli hojjechuu mana keetti irraa si qabuu danda'a. Maraattu irraa si qabuu danda'a saaboo. So jaala nama akkasiin maraachaa osoo hin ta'u laqabee na maraachaa jira maakirraa saaboo. Kan ammoo ekspileenii si godhuudhaaf hayyama kee eeguu nan barbaachisu. Yoo kun si aarsi lammootu iyyuu I don't know. Wayitati waan san haasatu saaboo waa'ee dhiirummaa waan kanatti haasatu saabii. Ani achuu hin jiru si bira hin jiru yaadni kiyya erjii kiyya argaa hin jiru. Ani saaboo narviin qaama kiyyaa guutuu maakii bira ture kalee saaboo. Just an surprised isii akkasii argee wajjin haasoo kiyyaaf saaboo hamileen taa'in dhagaame. Bakka akka waan nama isii argadheetti akka waan jaala kiyya guyyaa jaalataa ture san hadhatti ibsoo duutu na dhagaame kalee sii galee. So waan ateettu an keeriyyuu hin goone. Ana please yoo videoon kasi bira ta'e meeshiin godhiitii maakii biraallee naa gahe. Naa maakii love you so much. Love you so much. Qalbii haasaa qalbii keessaa miti guys. Deep in love with her guys. Deep love. Wallahi. So Ay. Akkas jedhaa jira kaa kunoo mucaanii. Makiin ima maal jedhaa jirti? Ani uuma akkanaan agarree si jira saaba. Rabbiin uummata akkanaan nama dhugaa obboleessa koo naga qabdaa fayyaadha. Dhugaa ani qeerroo hedduun deeggaranii beektaa? Rabbiin uummata akka siraan nama bifannee saaba. Uummata akka. Qabsaa turte duraan nama qabsaa hedduun jaalladha. Asirratti naa qabaa maal jechuudha? Nan jaalladha ittiin gummaanni. Wallahi guys. Rabbiin uummata akka siraan nama bifannee mara sii kenne sii galee. Innaa Rabbiin akka waan jamma Rabbii wayita akkanatti waan mara namaa kennee sii galee akkana goota sii godhee bareedduu sii godhee sii galee honnee mara sii kennee. Qabsaa turte Si godhu akka ati namatti hin jabaanneef si galee akka ati namatti hin taaneef si godha si galee waan kana. Yaa hedduu galatoomii qabsoo keessa qabsoo kamaali qabsoo dhiisimee qabsootti deemna rabbiin dhumne ma wallaahi billaahi kadhu. Najisi wallahi sina ko may isa jira man tadi di garu nagagabda na school fees jiru malee school fees on time ani amma akkas kolfisiisitti kun immoo jaalala fidaa jirti. Meemee ibsishaan immoo meemee erga inni taaree itti bilbilee kee maal jedhaa jirti. Isa mufachiisuun jaaladhu dhugaa rabbii maaliif jennaan innis na mufachiisuun jaaladhu anis isa mufachiisuun jaaladhu hedduun jaaladhaan hedduu na jaalataa waliif taanee naatee isaa ta'eetu jira kanaafuu waan akkanaa silaa dhaabdee bareedaa natti fakkaata. Wallahi osoo danda'ee dhaabee maakii maqaa minatti tole si galee tokko faaratti ani kaleessa isillee disrespect hin goone si galee indoo isaa yoo takaranii disrespect na godhaa ture si galee ani isillee kabajaa ture. No disrespect inni badiin qabu maaliif jennaan yaadi ati waan tokko yaadi nama na jaalatu tokko isa maddi teessee yoo akkas haasoitu akkam inni nu jechuun obsee waan akkasiin inni iyyuu si maddii taa'ee akkamitti ana achitti si argu akkamitti waan akkasii haasaa yeroo sirraa bareedee minaamin si jiru yoo dhagaama dhugaa rabbii waan akkasiin hin jenne siinuu hin jenne maali jenne inni disrespectii ajaa'ibaa wayina godhaa ture. Ani garuu no disrespect illee si waan si jaalatu haqa qaba miti inni haqa qabu
Sijalata. Hai sitti man jirami. Ano sinjara dure makasi dise wala goda. Ano. Sannan dhibuan. Hai. Anamma duraan kan sijalatu beeku sigalemi. No ni be. Ani eega sijaladhe akka waan nama malammata dhalateetti sigalee mirqaana keessara sigalemi. Anamma jireenyatu namni yaa jira. Amma yoo sidhiis akka waan ganaa du'uu da'u bakka jireenya kunaa. Isii mitireessuun addatti barhoobatti. Makiinis gurbaa kana barbaadaatti natti fakkaata. Akka tokko gurbaa kana barbaadaatti natti fakkaata laa. Atuun barbaanni teessee akkas yeroo kennitee fi teessee ittiin naasoftu. Ibsishaa rabbi kaasee gargaaru kaa. Maaliifuu viidiyoon irraa qabadhee dhufe kana fakkaata ittiin gorfitanii ittiin bohaartanii itti dhiyyaadha. Hamma viidiyoo kabiraatiin walitti deebinutti Oroon Show.